sagalee jireenyaa kan jedhamtu ilmi dhufee teessoo isaarratti teessoo murtiirra taa'ee gaafa kennu eebbifamtoota abbaa kootii jedhee sagalee inni kennu sana naaf haa ta'u jennee dhaga'uu fi ergamoonni mo'umsa keenya kan faarfatan faaruu ergamootaa dhageenyee mirga waaqayyoodhaallee mootummaa isaa keessatti bara baraaf moonee fi gammachuudhaan bohaartii qooddannee jiraachuuf akka ta'e beekna. Kan amanannaa keenyaa jedhama. Kanaaf amantii keessatti namni gaafa amanu amanannaa qaba. Iddoo kanatti egaa wanti ilaallu egaa utubaalee yookaan immoo hirmaattota amantaa gaafa jennu hirmaattonni amantaa meeqa jennee sadiidha. Inni tokko waaqeffamaa yookaan waaqayyoodha. Innis hunda kan uume jira, hunda kan argamsiise jira. Barri kan isa dursu hin jiru, inni hunda dursaadha. Isaan dura kan ture hin jiru, isaan boodas kan jiraatu hin jiru. Wantoota gara hin jirre irraa gara jiranitti kan fide isaadha. Innis hunda danda'aadha, hunda beekaadha, iddoo hunda jira. Maqaan isaa guddaadha. Maqaalee hedduu kaasnee turre isa kana arjaadha dhiisaadha nama uumee ni jaalataa ofittis nama waama jennee isa kana barsiisneerra. Itti fufnee immoo inni biraa maalidha? Waaqeffataa yookaan immoo namni waaqayyoof bitamu immoo waaqa isaatiif jaalalaan bitamee sodaa hafuuraatiin kan ka'e isaaf bitamee waaqayyoon koo kana naaf godha jedhee hanqina namummaa isaatti amanee iddoo hanqina isaatitti immoo waaqayyoon naa guuti jedhee itti amanee kan jiraatudha jechuudha. Inni sadaffaa maalidha? Waaqayyoof nama jidduu kan jiru sanada kakuuti. Qaal kidaan sanadaallee yookaan immoo waliigaltee kakuutu jira. Innis namni waaqayyoos gaafa natti amanaa jedhu saba isaatiif waan inni kenne qaba. Namnis gaafa waaqayyotti amanu immoo waan nan argadha jedhu sana isa sanaan waliigalaniiti. Akkuma kitaaba qulqulluu irratti gaafa dubbistu abbaan maasii lafaa qaba jedha. Abbaan maasii lafaa qabu sun maal godhe jedha? Ganamaan ka'ee nama dinaara tokkoon oomisha naa oomishi jedhee maasii isaa keessa galfate. Inni tokko sa'aatii 3tti dhufe, inni tokko sa'aatii 6tti dhufe, kan sa'aatii 9tti dhufe jira, kan sa'aatii 11tti dhufan jira. Hundumtuu hojii sana gaafa hojjetan maalidha? Hojii maal abdataniiti? Dinaara tokko tokko nuu kaffalama jedhaniiti. Dinaarri sun fakkeenya mootummaa waaqayyooti. Hundumtiyyuu yeroo kamitti ganamaa dhufu, galgalaa dhufu, umurii ijoollummaa dhufu, ga'eessummaa fi jaartummaa dhufuuti. Hundumtuu kafaltiin isaaf yaadame yookaan amanannaan inni kakuun isaaf galame mootummaa koo dhaaltusa jedhu ta'uusaa qixa kanaan beekuun keenya egaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Isa kana asitti goolamneeti kan nuti darbinu jechuudha. Ishiin dhumaa amantii yoom eegale isa jedhudha. Amantaa yoom eegale yookaan immoo yoomeessa jechuudha. Macheetii jechuudha kun. Yoom jechuun kan inni agarsiisu yeroodha. Eessa jechuun immoo bakka agarsiisa jechuudha. Yoomessa amantaa ilaaluun keenya egaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Amantii yoom eegale isa jedhudha. Koomentiin keessan waan na biratti mul'achaa hin jirreef ana biratti koomentiin keessan deemaa hin jiru. Namni gastirra jirus nama muraasa qofatu natti mul'ata. Ana biraayi kanaaf otoo naa yaaltanii gaarii ture garuu waanan deebii keessan arguu hin dandeenye kallattumaan gara leekcharii isaatti fufa jechuudha. Sagaleen kun dhaga'ama miti garuu? Barsiisatti fufa. Kan itti fufnee ilaaluudha. Maalidha? Amantaan yoom eegale isa jedhuu fi akkasumas yoomessa isaa yoo ilaallu immoo eessattis eegale isa jedhu ilaaluun keenya baay'ee murteessaadha jechuudha. Yoomessa amantaa kana egaa yoo ilaalu amantiin uumama waliin magaalaa ergamootaatti akka ishiin jalqabde egaa namni hundumtuu beekuudha kan qabaatu guyyaa jalqabaati yookaan guyyaa dilbata ishii jennu waaqayyoon gaafa uumamu uumamoota jalqaba uume keessaa ergamoonni isaan tokkodha. Isaanis sammuu hubattuu fi dubbattuu yookaan jiraattoo kan taate wajjinidha kan isaan uumaman jechuudha. Isaan kan irrattis waaqayyoon maal kenneera? Akkuma raajicha Isaayyaas boqonnaa 14 irratti akka arginu akkasumas raajicha boqonnaa 28 lakkoofsa 12 16 fi mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 akka 12tti yoo ilaallu samii keessatti jeequmsi guddaan tokko akka ka'edha kan arginu. Innis maalidha? Warra amantiitti cimanii dhaabbatanii fi warra amantiirraa kufan jidduuttidha kan inni uumame jechuudha. Amantaan bara ergamootaatti guyyoota muraasa keessatti osoo dhalli namaallee uumamuun gara addunyaa kanaatti hin dhufiin dura amantaan uumamoota sammuu yaadu qaban ciccimoo kanneen ta'an kanneen biratti jalqabdeerti jechuudha. Warreen ciccimoo hayyaalan bahunuu በቅዱሳን መላእክት ማህበር ዘንድ ሃይማኖት እንደተጀመረች ነው እግዚአብሔርም አስተዋይና ልባዊት የሆነች ነፍስን ለቅዱሳን መላእክት ሰጥቶ ከነሱ ዞር አለ waaqayyo isaan dura of dhokse jedha. Kanaan boodatti isaanis sammuu isaaniif kennameen warreen bakka sadiitti akka isaan qoodaman ni argina. Waaqayyo sammuu yaadu kanatti fayyadamuudhaan cimina amantaa akka mul'isaniif erga isaan uumeen booddes yommuu jalaa of miliqsetti seexanni of tuuluudhaan of qabee ol ilaalee kan na caalu hin jiru jechuudhaan anatu isin uume yommuu jedhutti amantaan kan itti mul'atee fi ganumsas ta'ee shakkummaan yeroo itti battala sanatti kan itti uumamteedha jechuudha. Asirrattis
qaamota sadiidha kan nuti arginu yoomessa amantaa kana keessatti yeroo Saaxinaa'eel ka'ee ana ol ilaalee humtuu hin jiru anatu sun uume jedhutti ergamaa Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eeliin maalidha faaggaa fiinoo achi keessatti hafuuf maal jedhee niqum babbihillaawwina iskan rakkeeb la'amlaakina hanga Waaqayyoon keenya inni nu uume dhufutti bakka jirrutti cimnee haa dhaabbannu jedheeti kan inni dhaabbate maaliif Yihudaanis ergaa isaa boqonnaa tokko lakkoofsa sadii irratti maal jedhaa qulqullootaaf si'a tokko gonkoftee egaa amantaa kennamtee akka qabsuurtan isin gorsuuf isiniif barsiisuun dirqama natti ta'e akkuma jedhee xabaqaa ta'e waa'ee amantii jalqaba kennamteef cimnee dhaabbachuu akka qabnu ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eelinis yaa'ee ergamootaa yookaan immoo maayibara ergamootaa keessatti amantii keessanirraa hin kufiina amantiin keenya tokkittidha amma inni nu dhufutti bakkuma jirrutti cimnee haa dhaabbannu jedhee egaa lallaba qulqulluu lallabamu hunduma dhaggeeffatee ittiin fayya jechuun dogoggora waan ta'eef warri sana dhaga'uu dhiisanii deeman bakka sadiitti qoodamaniiru guyyaa sanaa kaasee miirri amantaa iddoo sadiitti akka jiru yookaan guyyaan sun guyyaa jalqabbii hamminaas ni jedhama kifaat የተጀመረበት ቀንም ይባላል ለዛ አመንቶota yoo ilaallu egaa ergamoota sadeen bakka sadiitti qoodamanii kan ganan jiru kan shakkan jiru kan dhaabbatan jiru jechuudha bakka sana keessatti ergamoonni kunneen ትክክል ነው ዳብሎስ እሱ ነው የፈጠረን yookaan ሳጥናኤል ነው የሚወር jedhani ፍጹማን የካዲያን ምሳሌ ናቸው ዛሬም መንፈሳቸው ዓለምን የካዲያን ቡድንን እየመራ ይገኛል አፉሪ ወረ ከና warra gantoota kan gaggeessu yoo ta'u isaanis warra gananiidha jechuudha waaqayyo isa nu uume sana otoo hin ta'in kan nu uume kunoo isa argaa jirru kan isa nu bira jiru seexanaa'eel jedhanii har'as kan amantaa eenyu gaggeessaa afuurri suni amantaa alagoota yaa'izaabiin ሃይማኖት ወይም ደግሞ ባዕድ አምልኮን ጣዖትን ከክርስቶስ ሕይወት ወይም ከስላሴ የተለየን ሃይማኖትን ይቆጣጠራል ወሪ ለመፋ eenyutu nu uume laata kan jedhuudhaan shakkii keessa warreen galanidha warra shakkan jechuudha har'as afuuronni addunyaa kana keessatti shakkiidhaan namoota jeeqan shakkuutti fi shakkummaatti nama kuffisan hedduun isaanii jiru waan ta'eef manfasoonni guyyaa sana kufan qixa kanaan akka deemanidha isaan xumuraaf sadaffaa garuu bakka jiranitti uumaan keenya hanga dhufutti cimnee haa dhaabbannu jechuudhaan warra gadhumaatti cimanii dhaabbatanidha jechuudha isaanis warra amantii qulqulleettii kana agarraatti nuuf geessisuudhaaf danda'aniif bu'uura warra ta'an ta'uu isaanii egaa hubachuun murteessaadha jechuudha mee namoonni tokko tokko garuu lakki waa'een akkasii kun sirriitti hin kaa'amne kitaaba qulqulluu irratti jedhanii yeroo isaan dubbatan mul'ata jalqabaaf akka ta'uuf garuu seexanni kufuu isaa samii keessaa ba'uu fi ololoof qabu isaatiif raajicha Hisqeel boqonnaa 28 lakkoofsa 12 hanga 18tti gaafa dubbisnu Waaqayyo gooftaan akkas jedha ogummaan kan sitti guutame miidhaginni kees guutuu kan ta'e cuftuun si'idha madamdama anteena ilaal ogummaan kan sitti guutame ጥበብ የተሞላበት ውበትም ደግሞ ፍጹም የሆነና መደምደማ የሆነልክ ይላል ገነተ ዋቀዮ ኤደን ከሰ ቱርቴ በእግዚአብሔር ኤደን ገነት ውስጥ ነበረ ፋዩል ፍና ሁንድኑ የጌጥ ልብስ ሁሉ ሳርዲዮስ ቶፓዚዮን ዳይመንዲን ብረሌን መርግዲን ኢያሳጲድ ሳንፔር ቤሉር ፋይ ጨረቅሳር የሚንጸባረቁ ጌጦች ወርቄንስ ወያኬ ቱሬ ወርቅም የልብስህ ነበራ hojiin dibbee fi imbiltaa sibira ture የነጋሪት ወይም የከበሮና የእምቢልታ ስራም ባንተ ዘንድ ነበረ ጉያ አቲ ኡመምቴስ ቆጳን ቱራኒ እነኚህ ሁሉ ጌጣጌጦች አንተ በተፈጠሩክበት ቀን ተዘጋጅቶልክ ነበሩ አቲ ጎልጋጭ ፉፍ ክሩብ ኢሰዲበምቴዳ አንተ የእግዚአብሔርን መጋረጃ ለመዝጋት የተቀባ ክሩብ ነ ክሩብ ጀቹን እርገማ አንገፈ ወላና ይጭ ወረረቴሶ ዋቀዮ ቀበኒ ጅራኒ ይጭ ክሩቤል ጀናን ጋፈ ባየታ ዋንተ ቱሉ ዋቀዮ ሰቁልቁሉ ረንሲካዌ ቅዱሱ በእግዚአብሔር ተራራ ላይ አስቀመጥኩ ኢዶ ጉዳን ሲሙዴ ሲካዬ ያኔ ጅራማ ዋቀዮን ዳጎታ አብዳ ጅዱስ ደደቢቴ በእሳት ድንጋይ መካከል ስትመላለስ ነበር ጉያው መምቴ ገልቴ ሐመኝ ሲረት አርገመት ዳንዴ ኬቲ ጎንካዋ ቱርቴ ከተፈጠርክበት ቀን ጀምሬ ክፋት በልብ ውስጥ እስከሚገኝበት ድረስ አንተ ፍጹም ነበር በመንገዲ ሁሉ ፍጹም ነበር ደልደለከ ኢራን ከንከ ሐምነከ ስንጉቴ ከንግድም የተነሳ ከንከ ሐምኒ ከሰከ ንጉቴ ክፋት በውስጥ ሞላ ጭቡስኒ ወጀቴ አቲአትንህም ሰራ ከናፊስ አከዋንተ ጡራውት ሁሉ ዋቀዮ ራን ሲደርበደ ስለዚህም ደግሞ እንደ ርኩስ ነገር ከእግዚአብሔር ተራራ ጣልኩክ ወረወርኩህ ያ ክሩብ ኢሰጎልጋበንቱ አንተ ክሩብ መጋረጃን የምትከፍ
dhagoota abiddaa jidduudhaan si balleessin kaisaat ድንጋዮች መካከል አጠፋው abiddicha si keessaan baase እሳቱም ደግሞ ከውስጥህ አወጣሁት ከሱ የወጣ እሳት ምን ማለት ነው ለቅዱሳን መላእክቶች የተሰጠ መላእክት የተሰጠ ክብር ነው ማለት ነው ኡልፊነ እርገሙማ si keessaan baase kanaan booda mo'atama xuraa akka taatu taatee isa jedhudha gaa as keessatti egaa guyyaa itti inni kufeedha maaliif kufee yoo jenne raajicha Isaayyaas boqonnaa 12 boqonnaa 14 asirratti akka dura keenyee darbine sana raajicha Isaayyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti ati yaa urjii barii yaa xibaa kokab jedhaan ati yaa urjii barii akkamitti achirraa kuftee ati loloof qabdee teessoo duumessa gararraas nan ta'a jettee waaqayyo isa qulqulluudhaanis ofin qixxeessa jettee jedha kanaaf iddoo tulluu koo isa qulqulluu keessaan si darbadhee jedha waan ta'eef guyyaan itti seexanii darbatame kun guyyaa itti qulqulloonni warra akka qulqulluu Gabriel fa'i wakka jirutti cimnee dhaabbannu jedhanii amantii isaaniitti cimsanii amantii bu'uura qulqulluu qabdu kana kan nuu fidan shakkitoonnis guyyaa itti barumsi afuurri shakkii isaan gaggeessu guyyaa itti argamee fi gantoonnis afuurri ganumsaa yookaan የአሕዛብ መንፈስም የአሕዛብን የሚመራ መንፈስም የተፈጠረ ወይም የተገኘበት ቀን እንደሆነ ሁላችን በዚህ ልክ ማወቅ ይገባናል ማለት ነው። zakana kita kanaan beeku yoomessa amantaatiin wal qabatee kan biraa jire wanti jiru maalidha dhalli namaas akkuma ergamootaa sammuu yaadu qabaachuu isaatiin yeroo uumame kaasee amantaa kan qabu yommuu ta'u amala dhala namaa yeroo yerootti dogoggoruu fi dhiibbaa madda hamminaa daabiloos irraa isatti dhufuun gufatus amantuma sanaan deebi'ee bakka kufee ka'uun uumaa isaa yeroo gammachiisu ni mul'ata inna egaa namnis erga uumame kan inni uumame guyyaa jimaataati guyyaa jimaataa sanas waaqayyoon afuura jireenyaa funyaan isaatiin effetti jedhee sanaan booda namnis hubataa dubbataa fi yaada akka inni ta'e gaanii argina sanaan boodas waaqayyoon kakuusaaf galee gannat keessatti ani waaqayyoodha waaqayyoon immoo kana barbaada kana raawwadhu kana immoo raawwatiin kana nyaadhu kana nyaatin jedheeni uumee waaqayyoon egaa waada akka isatti kenne kitaaba keenya irratti sirriittidha kan nuti argannu jechuudha. Inni biraa amantaan Addaamii fi Hewaan dhala namaa biratti kan jalqabe yeroo isaan uumamanii fi afuurri jiraattu waaqayyo irraa fudhachuu yeroo isaan danda'an sanattidha jechuudha. Kunis namni yeroo uumamu kaasee keessa isaa ogummaa kan teessise laphee namaatiifis hubannoo kan kenne eenyudha jedhee Iyyoob 38 lakkoofsa 36 irratti akka dubbate waaqayyo ogummaa akka isatti guute beekee waaqayyo guyyaa isa bari'uudhaa eegalee kaasee bitamuu fi sammuu uumamaatiin waaqayyo qajeelfamuun dirqama akka ta'e egaa beekuun keenya baay'ee murteessaadha jechuudha. Xumura irratti kan nuti kaasnu egaa waa'ee amantii erga gana jennee hunda isaa finneetiin boodatti moodelii yookaan fakkeenya akka nu taatu amantaa kiristaanummaa jennee islaayidii lama kan hin caalle ni ilaalla jechuudha. Asirratti maalidha egaa amantiin kun akkuma arginu otoo kitaabni qulqulluun barreeffamee hin dhufiin duratti bara laphee yookaan bara abbootitti amantiin kun gaggeeffamaa turteetti bara kanatti bataskaanni turteetti yookaan beeta kiristaanii turteen jennu yoo jennellee iddoo aarsaawwan garaagaraa abboonni keenya kan akka Yaaqoob fa'i dhagaa dhaabanii iddootti waaqayyoon galateeffatan qabu abboonni keenya mana isaaniitti iddoo itti isaan iddoo aarsaa qopheessanii Addaam abbaan keenya qopheessee ijoolleen isaa Abeeliif Qaayil fa'i dhaqanii akka aarsaa gochaa turan kitaabni seenaa isaatiin dubbata jechuudha. Kanaaf egaa isaan kanneen bara sana ni turte sanaan booda barri seeraa ni dhufe bara kana ishee haaraa kanatti yoo dhufnee ilaallu maalidha amalootaa fi duudhaalee yookaan hiikkaawwan waa'ee amantii agar ammaatti barachaa turre hunduma isaa guutuudhaan kan dhufte mana kiristaanaa yookaan immoo bataskaana keenyaadha jechuudha. Isheenis bu'uurri ishii akkuma Efesoonii 2:20 irratti jennee kaleessa ilaale sana bu'uurri ishii Kiristoosidha. Kanaafis maal jedha tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti gaafa dubbisnu ziku zaastaraayee በሥጋ ሰብ ወጸድቀ በመንፈስ ወአስተርዮሙ ለመላእክት ወሰበኪው ውስተ አሕዛብ ወተአመነ ውስተ ዓለም ወአርገ በስብሐት jedha. Ishiin kun hundi amantaati. Qulqulluun Phaawulos gaafa jedhu hundeeffamni amantii kiristaanaa karaa gama foon uffatee mul'achuu waaqayyootiin. Maaliif ziku zaastaree basigaa inni jedhu kun fooniin kan mul'ate foon namaatiin kan mul'ate wacarqa bamanfas afuuraan immoo kan mo'e waastarayoomu lamalaayikti ergamootattis biyya lafaarratti kan mul'ate wasabbakee wusta ahizaab wata'ammana wusta aalam waarga basbaat alagoota jidduutti kan lallabame namoota bira addunyaa keessattis kan itti amaname dhumarrattis immoo hunduma mo'eetiyyuu mirga abbaa isaatti kan ol ba'e jennee akkuma tsaloota hayimaanotii keenya irratti jennu amantii ortodoksiitiif
Hiikkaan amantii gaafa dhufu waaqayyo ishii abbaa ilma fuura qulqulluu beektee ilmi yoo mul'ateefis kaayyoo inni mul'ateef isa kana qixa kanaan beekte jechuudha. Kanaafuu amantii kiristaanummaa jechuun Yesuus Kiristoosiin ta'ee jaalalaan amantii hojjetudha. Kunis hojiiwwan gaarii inni foon uffatee biyya lafaa dhufee nu barsiise sana jaalalaan kan itti agarsiisnudha. Mul'ina yookaan ifa ba'iinsa falaasamaa yookaan immoo beekumsa dhiigaa fi foonitiin kan mul'atu otoo hin taane waaqayyoon kan hin mul'annedha. Kanas yeroo gooftaan Yesuus namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jechuudhaan qulqulloota duukaa bu'oota isaa yeroo gaafatetti qulqullichi beekte. በቁሙ ልዩነት ያለው ባለማለየው ህዝብ ጭፍራ ይላል። ጀዴት ፉፌ ማልጀዳ ነገድ ጋሉስ ከሚባል ከመሃል አፍሪካ የመጣ ህዝብ ነው ይላል። ኡመኒ ኩን ኤሳ ዱፈ ጀዳ ግዱ ገሌሳ አፍሪካቲ ከነ ጀቹን ገመ ብራቲ ማሊዳ አባ ቢዩማሳ ኡመተ ከነ ዳብሲሱዳ የቹን ከኢት ፉፌ ማልጀዳ ከመሃል አፍሪካ የመጣ የአማራ ጠላት ደመኛ ይላል። ከን ዲግነር ከሳቲን ባኔ ዲነ ኡመተ አማራቲ ጀዳ በግና ተጉላ በአማራ እናጋላ jechuun akka amaaraa fi isa jidduu yeeyyiidhaa fi oolaadha jechuudha. Yeeyyii Oromoodhaan fakkeessee amaara immoo hoolaadhaan fakkeessee kan ka'e jedhe. Amma iddoo kanatti maalidhaa? Durumaan dursa ilaalchi isaan biyya kana keessatti ijaaran maalidhaa? Akka uummanni Oromoo diina uummataa ta'etti bocanii ka'aniiru. Akkamitti walitti araaramu mee uummanni kun kan sin gaddisiisu jechuudha. Hubadha. Oromoo tagla nama ni nyaatu. Kanaaf si sodaata bakka halkanii guyyaa amma waa'ee keetii ni yaaddaa ni sodaata. Mucaansaa seenaa kanaan kan inni dhalatee guddatu. Kanaaf Oromoodhaaf bakka hin qabu hirraa hin qabu. Jibbiinsa guddaadhaan kan inni itti dhufu. ኦሮሞ ማለት የአማራ ጠላት ተብሎ ዲክሽነሪ ተጽፏልና አሎታ ከነኮ አሎኒ ኩንኮ ዋንኒ ባቴ ደሞ ዋንተ ሰልባዳ ሚቲ ባይዘው ዋንት ኑ ፎየሱ ቀምኑ ዋንት ኑ ዲጉ ቀምኑ ዋንት ኑ ዲግኔ ጃሩ ቀምኑ ዋንት ኑ ዶሜ ቃፍኔ ዶ ከነጋው ቀምኑ ዋባዬ አጃይባል ኢሳ ከነቱ ኡፌ በረኩዳ ሰገል ጃተማ ኪታበ ጡሪን ቀምኔ ራኢ ማረሚ ኪታበ ጀዱቱ ጅራ ኪታባ ራኢ ማረሚ kitaaba raa'ii maaramii irratti yoo dhuftanii ilaaltan laala inni kunis naannoo bara 1948 kan barreeffame kitaabni. Kana jechuun bara sana keessa jibbiinsi uummata Oromoo bal'aa akka turedha jechuudha kan nuti argaa jirru. Iddoo kanatti obboleessi keenya Daaqoon Naahimii Fayisaa kitaaba isaa barreesse keessatti kan inni kaa'e tokkoon isin wanni jedhee isinitti agarsiisa. Kitaabni inni barreesse kaameraa yeroo takka xaragaa. socho'uuf natti fakkaata. Osoo ta'een dhiifama goonni itti deebisee akka afurii san gisee san sirriitti mul'ata. Na didee bara. Itti fufa. Asitti yoo fudhattanii ilaaltan kitaabni kun kitaaba raa'ii maaramiiti. Kitaaba raa'ii maaramii kan jedhu kan ibsee obboleessi keenya kitaaba kana hundi keessa yoo harkaa qabaattan I don't know Ortodoksii Oromiyaatti kan jedhu obboleessi keenya Daaqoon Naahimii Fayisaa kan barreesse kitaaba kana namni harkaa qabdan jirtu? Ijoollee qabdanii mee ofii lakkoofsa tokko tokko barreessa. Ani hin qabu garuu. Barsiisa barbaade baasu nan qaba na barbaachise. Kitaaba kana durumaa kaasanii abbaan keenya Qasiis Balaayi Makonnin kiristaanummaa fi Oromoo durii irraa hanga ammaatti kan jedhu abbaan keenya kitaaba kana barreessaniiti kan isaan kaa'anii. Isa kana keessatti wanti nuti sirriitti hubachuu qabnu kitaabni raa'ii maaramii kan jedhamu kun vershiniin isaa lamaan jira. Asirratti giizii beekuu dhiisuu dandeessu ta'uu danda'a. Vershiniin inni duraa jira, inni ammaa jira. Inni qulqulluun isaa giiziin isaa jira, amaariffi isaa jira. Asirratti kan jiru keessatti kitaaba isa jalqaba isaa kitaabni kun biyya alaatii dhufe jalqabatti afaan Giriikii irraa gara afaan Gi'iziitti kan inni hiikame afaan Gi'izii irraa immoo deebi'ee gara afaan Amaariffaatti yeroo hiikametti keessumaa bara 1960tti yeroo afaan Amaariffaatti hiikamu kitaabni kun mudaa tokko kan hin qabne kitaaba qulqulluu kitaabni raa'ii maaramii baay'ee kitaaba baay'ee gaariidha. Kitaaba namatti toludha. Namni cubbuu yoo hojjete maal takka isaaf malu
cubbuu hojjetamu keessaa namni sagaagala raawwatu lubni haadha manaa luba biraa wajjin yoo sagaagala raawwate namni bineensa wajjin yoo sagaagale namni lafa wajjin yoo sagaagale inni kun murteensaa boolla gadi fagoo keessa akka ta'e kitaabni kun kan inni kaa'u. Saba Amaaraas hin jedhu, Shaanqillaas hin jedhu, Oromoos hin jedhu, maalis hin jedhu ture. Garuu akka nama siniin jedhe sana warri Oromoo immeejii hin taaneen yookaan immoo haala hin taaneen bocuu barbaadan yeroo kitaaba kana afaan Gi'izirraa Amaariffatti hiikanii maal jedhanii barreessaniiru iddoo sagaagaltoota jedhu iddoo warra luba ta'anii haadha manaa nama biraa wajjin sagaagalan jedhu warra lafa wajjin warra bineensa wajjin sagaagalan jedhu kanneen eenyu bakka buusaniiru hojii xuraa'ummaa kana uummata gaallaa jedhu bakka buusaniiru jechuudha. Uummata gaallaa jedhu bakka buusaniiru. Tolfannaan isaanii eessaa dhufe yoo jettan kaleessa dikshiinarii keessatti akka itti nuyi kaniiru. Dikshiinarii keessatti uummanni kun kiristinnaa yaaltanassaa uummata kiristinnummaa hin kaane jedhanii kaa'aniiru laala. Kaleessa uummata kiristaanummaa hin kaane jedhan. Dhufanii immoo hojii cubbamoonni hundumtuu hojjetan eenyuuf kennanii uummata keenyaaf kennan. Garuu yaa saba koo uummanni Oromoo kanaadhaa yoo jettanii ilaaltanii inni isaan Magdasii keessa dhaabbatanii dubbisan kitaabni sa'aataatii halkan luboonni dhaabbatanii iyyaa bulan eenyutu barreesse yoo jettan Abbaa Giyoorgis isa gaasiccaa Wallootti bakka Booran jedhamtutti kan dhalate gadameessa Oromoo keessaa kan ba'e kitaaba mistirii kan barreesse Argaanoon kan jedhamu galata dubaroo maaram akka Abbaa Efreem barreesse ofii isaatii kan barreesse hayyuu mana kiristaanaa keessaa Qeerloos isa Itoophiyaa kan jedhamu jabaa biyya keenyaa kan ta'e kan gadameessi Oromoo deessee argamsiiste. Kanaaf Oromoon kiristaana miti yoo jedhan seenaadhuma mana kiristaanaatiin wal lolu jechuudha. Sorry ibsaan irratti badeera. Sagalee dhaayyoon itti fufee rakkoon qabu miti. Tufaa barsiisa rakkoon Illee gaaffii waan qabnuuf. Yaa. Kanaaf iddoo kana keessatti jarreen kun waan hidharee kan isaan hojjetan jettanii yoo fudhattan jibbiinsa uummata Oromootiif qaban achi keessatti calaqqisiisan. Eessaa yoo jettan kan biraa kan aafuuti kitaaba Raa'ii Maaramii aafuuti kitaabuma faarfannaa Daawit boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti maalidha eebbifamaadha kan jedhudha. Teessoo jallootaarra kan hin teenye daandii cubbamoonni irra deeman irra kan hin deemne inni eebbifamaadha kan jedhu teessoo gaallaan irra hin teenye illee jedhamee yeroon itti barreeffamee jira. Kitaabuma Daawit abbaan keenya eessatti Oromoo beeka, eessatti Amaara beeka, eessatti Tigree beeka. Abbaan keenya Daawit bara kakuu duraa keessa kan jiraate abbaa darbeedha. Garuu kitaaba maqaa andimtaa hojjannaa, andimtaa itti goona jedhuudhaan jibbiinsa uummata Oromoo irraa qaban gama kitaaba kanaatiin carraa argatan hundumatti fayyadamuudhaan maal gochaati kan isaan turanii uummata Oromoo maqaa barreessaa turan. Kitaaba Fikkaaree Yesuus irrattis uummanni Oromoo maqaa xuraa'aa hedduun akka ka'u godhaniiru. Jarri kun garuu Ortodoksii bakka bu'uu yoo jenne noo isa jedhu beekuu qabaattu isin. Yeroo hundumayyuu kan nuti mo'atamnu maanni seetan Ortodoksii Amaaraadhaan olitti ilaaluu dadhabna baay'een keenya. Kana kan bakka yeroo hundayyuu amala nutti ta'e Ortodoksii Amaaraa olitti ilaaluu hin dandeessu taanaan Ortodoksii warra kaabaatiin olitti ilaaluu hin dandeessu taanaan ati maalidha Ortodoksummaan kee? Ortodoksii dhaqii Gibxitti ilaali. Ortodoksii Yerusaalemitti yeroo isheen dhiiga Kiristoosiin hundeeffamtu Qaraaniwootti ilaali. Sabni kun diina Ortodoksii akka ta'an immoo dhugaa bahe yeroo hundayyuu. Maaliifan siin jedhe seeti? Maaliifan siin jedhe seetan? Jarri kun amantii Ortodoksiitiif qinqiniidha. Qinqinii jechuun muka keessa jiraattu kan nyaattudha. Kitaaba koo hawaasessa kiristaanummaa jedhu kan inni barreesse bara 2011dha. Maaliifan barreesse seetan? Manni kiristaanaa Sumaalee keessatti dhaabbattee ibiddi itti nam'ee dhumtee luboonni qalamanii marzii beenzilli itti nam'ee hedduun isaanii gidiraa keessa galan. Yoon taa'ee ilaalu garuu uummanni Sumaalee maalumaaf inni bataskaana gubee kan jedhutu keessa kootti natti dhaga'ame.
kana deebisuu qabaannam. Uummanni Sumaalee kan gaggeessaa jiru sochii siyaasaati. Garuu bataskaannoo kan hundaati maaliif gubattee jennee yoo ilaallu bataskaanni Sumaalee keessa jirtu uummata Sumaalee miti malee uummata Sumaalee fayyadaa hin turre. Uummata Sumaaleetti xiinsammuu uummata Sumaalee hin eegne. Qorqalbii uummata Sumaalee hin eegne. Afaan uummata Sumaalee hin firoonfanne. Aadaa uummata Sumaalee hin firoonfanne. Ijoollee Sumaalee hin paappaasomsine hin gahoomsine. Kanarraan kan ka'e uummanni Sumaalee bataskaanittiin kun diina kooti jedhee itti geessa. Eenyu kana godhee yoo jettan warra bataskaan ortodoksii keessa dhokatanii bataskaana da'oo godhatanii uummata maqaa xureessan, uummata maqaa balleessan, uummanni Oromoo hayyuu guddaadha baay'isawee. Uummanni Oromoo cimaa abbaa guddaa maaliif otoo akkasitti maqaan isaa xuraa'u yaa jiran isin iyyuu ortodoksiin beektanii isin ikkoo diina ortodoksiiti otoo beektanii akkamitti akka Oromoon ortodoksiitti firoomu gochuu qabdu akkamitti akka Sidaamaan ortodoksiitti siqu gochuu qabdu isin xabbaabii warra yaanni keessan dhiphoo lagaan yaaddan uummata tokko wangeela irraa kan balfitan uummata irratti kan bataskaana cuftan uummata irratti kan wangeela cuftan uummata wangeela keessatti kan maqaa xureessitan jedhee uummata ija jabinaan dhaabbatee balaaleffatedha. Kanaaf uummata Oromoo fi galataa fi kabaja agana hin jennetu isaaf mala. Yeroo abbaan keenya lubni balaa kitaaba kana barreessan ani sammuun